Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidhaa. Okay, amalli isaanii maal fakkaata? Inni jalqabaa birrii fidiidha utuun galmaa'in birrii fidda baay'ee. Inni lammaffaa immoo intiniin isaanii kennataadha hojiin isaanii. Yooti dogoggortollee namni si gaafatu hin jiru. Namni si gaafatu hin jiru. Seeraan qabu. Nama hojjettaa. Yoon bani nafte qofa nabde siin jedhuun ala nabini hafuurra hojjetta malee hojiin kee dogoggoraa kana sirreessi wanti siin jedhamu jiru. Seeraan qabu jechaadha. Seeraan qabu. Akkuma jaallattee tooftaa, akkuma jaallattee deemta yoo dogoggortees duuba si deebisu. Hojjechuu dandeessa. Warra akka fakkeenyaaf geemii duukaa wanta wal qabatu fa'aa yooti feel goote jedhanii viidiyoo sitti fidanii darbisiin jedhu. Amalli isaanii inni sadaffaan waltajjii jiru hundarratti beeksifatu hojii isaanii. Baay'ee beeksifatu baay'ee. Yooti waasappii bante ni beeksifatu, yooti teelegiraamii bante ni beeksifatu. Yooti faarfannaa bante ni beeksifatu, yooti yuutuubii bante ni beeksifatu, bakkumti isaan hin jirre hin jiru. Jara sana yoo gadi seente garuu horiidhuma nyaatamta malee bu'aan isii kennu hin jiru. Beeksisa irratti baay'ee jaboodha. Baay'ee jaboodha. Inni sadaffaan hojii sana arfaffaan inni hojii sana hojjettee dhumarra yoo geesseyyuu karaa itti withdraw gootu baay'ee restrictedidha. Yoo hin baafta ta'e immoo birrii xinnoo wayisii ajajanii erga isa baaftee booda birrii isatti dachaa 3 ta'ummoo akka itti deebistee galchitu si godhu. Amanteetta waan ta'eef immoo goota silaa qoricha isaan ittiin nama qaban hin beeku dhaabaa dhiisaa yoo ittiin jette dhiisuu hin danda'ani namni keenya maaliif akka ta'e hin beeku. Dhiisi kun si nyaataa yoo jette hamma gaafa nyaatamutti akka suusii wayitti ta'a jechuudha. Inni shanaffaan amalli isaanii inni shanaffaan yoo withdrawal method illee si fidan biyya kee keessatti karaa ittiin baasuu hin dandeenye wayii tokko sitti xaxu jechaadha. Walumaa gala hojiin isaanii kennataadha. Qarshiin isaanii baay'ee ol ka'aadha. Hin abjootta bar. Hojiin iskaamota baay'ee naquunnamanii jiran isiniin jedheeran. Waggoota kana keessa yoo xinnaate pilaatfoormii kurnootaan lakkaa'aman keessa hojjedheera. Amma na hidhee isinitti himu. Pilaatfoormiilee sana pilaatfoormii inni iyyuu maqaa isaanii moggaasuu hin dandeenyu baay'ee. Maaliif kileentiidha isaan damee wayii uummataniiti gaafa ta'een fottoqu achirraa. Sana booda deebitee jara arguu hin dandeessu. Yeroon isaaniin hojjedhu yeroon ittiin nama ufayee jira taaksii wayinaa kennanii taaksii sana hojjedhee $100 yeroo waaletii korra galu abjuu faan ta'a. Booda taa'ee shakkuu keessa gala. Kun sirrii miti soba kun kan jedhuuf asii achi qarshii koo dabaluun akkanarra hin jirre. Sababni isaa ani doolaara hojjedhee yuuroo 25 na gaafataniiru. Maaliif ani doolaaran hojjedhee si yuuroo na gaafattan innaan seera keenyaa naan jedhan. Sababni isaa yeroo sanatti yuuroon baay'ee ol ka'ee jira doolaara caalaa. Yuuroo 25 kaffalli naan jedhani kan hin baafadhu immoo doolaara 200 ture nan dhiise jechuudha. Ani nyaatamu baay'ee yoo ta'e yeroo koo miidhan malee qarshii koo na jalaa nyaanne. Garuu qarshii daftara koo irraa baafachuuf wanti isaanii hin goone hin jiru jechaadha. Innaa amaloota gurguddoo kana shanan irratti argita jechuudha jara kanarratti. Tokkoffaa dursanii qarshii si gaafatanii maali yoo ta'e si amansiisu. Kaafteeriyaa dhattee hojjettee investigoota mitiiree qarshiin hin jiru taanaan akkamitti hojjettaa qarshiin kun immoo torbanitti ji'atti ammana si bu'aa siin jedhu gaafa ji'aa baafatta siin jedhu. Gaafa ji'aa gaafatti baafachuu dhattu immoo lakkii bu'aa kee malee ganzaba baasuu hin dandeessu. Akka jechuun birruma kee deebitee baaftu. Yeroo kana immoo siisteema biraasitti fidu. Hammaa kaaftee hojjechuu kan dandeessu VIP2 keessadha. VIP2 immoo badhaasa kana qaba. Gaafa ji'aa kana badhaafamtaa isa galchii. Kanuma jechuudha. Karaa ittiin isin gowwoomsan amala babbareedaa qabataniiti gara keessan kan dhufan. Kanaaf amaloota isaanii kana beektanii irraa maquun baay'ee barbaachisaadha. Pilaatfoormii dhugaa keessa hojjennee argannu immoo jira. Eeyyee isuma dhugaa isinitti himaa inuma jira addunyaa kana keessa. Warri dhugaadhaan hojjetan jiru. Garuu seera isaanii hin dandeessanii lammaffaa galtanii amma ji'aa fa'itti waaleetii keessan irratti sherfii haadha garbuufaan argitan. Kun rakkisaadha abboo jettanii dhiiftanii sokkitu. Maaliif jennaan hojjettu malee homtuu hin jiru achi dhannaan. Hojjettu malee saantiba tokko hin argattu. Kanaafuu namni takka yaalee guyyaa 20 yaalee 26 yaalee 28 yaalee achumaan dhiisee sokka jechuudha. Maalirratti bu'uuru isaan pilaatfoormiileen akkasii tokkoffaa birrii fidii siin hin jedhani. Garuu firii leenjii sii kennu yookaan leenjii walabaa sii kennu kan homaayyuu qarshii hin qabne.
akka ati hojjettuuf jechuudha. Namoota si leenjisan sana ejentii ofii taasisaniitu sii fi pilaatfoormii sana gidduu ejentiitu jira. Ejentiin sun si leenjisa. Leenjii sana sirnaa yoo hojjette akka inni si leenjisutti yoo deemte waan dhiirni gootu sana waan argachuu qabdu sana waan hojjettu waan sirrii hojjetta inuma argatta jechuudha. Mirkaneessaa deemte. Seera saansii ka'an tokko yoo dogoggorte immoo seera sanaani amma akkaawuntiin kee cufamutti baan amma ta'utti deemaa jechuudha. Kanaaf tokkoffaa seerri isaanii baay'ee wal xaxaadha. Firiidha. Hojii isaa hojjettee keessa baanaan immoo withdraw meetodiin isaa baay'ee salphaadha. Amma fakkeenyaaf teelee birriitti baafachuu dandeessaa, baankiitti baafachuu dandeessaa, akkasi waan akkasii diriirsaa jechuudha. Kara sii mijatee, kara sii toleen sii baasaa. Yoo hojjetteen argattaa, yoo hojjettu ta'een argattu jechuudha. Egaa kanaaf jalqaba irratti egaa namoota pilaatfoormiilee yookaan hojii onlaayinii iskaamiidha yookaan sirriidha jennee adda baasuuf amala akkasii ilaaluu qabna. Garuu warra dhugaa kana argachuun joorummaa waggaa baay'ee sin gaafata. Warra dhugaa kana argachuun joorummaa yeroo dheeraa sin gaafata. Maybe darbaa dabarsaan namootarraa yoo argattan malee weebsaayitii keessa barbaadeen bira ga'a yoo jettan illee gatii guddaatti kaffaltu jechaadha. Maaliif dhibba keessaa tokkoyyuu hin jiru. Hin jiru tokkoyyuu. Pilaatfoormii dhibbii yoo isinii diriirfame dhibba keessaas kan iskaamiin taane tokkoon argadha yoo jettan kana adda baasuun fiicharii kana hunda qorachuu barbaada. Kana namni keenya yeroo ammaa kana maalitti badaa jira, maalitti fuulleffatee adeemaa jira yoo jenne waa'ee qarshii amman argatta torbanitti, amman argatta ji'atti jedhu sana qofa ilaale malee duubaan maaltu namii dhuufa deema kan jedhu wanti uummati keenya ilaale hin jiru. Kanaafi egaa jalqabuma irratti qarshii baasuudhaaf wanti akka ni qarshii baasu na godhu maali? Sila dubbatanii jiranii bittaaf gurgurtaan maal akka inni of keessaa qabu sila nutti himanii turan yookaan yaadatu gurgurama yookaan immoo maaltu gurgurama yookaan immoo goods warra jennu yookaan materials meeshaa qabatamaa harkatti fudhannutu gurgurama. Yaadatu gurgurama yoo ta'e yaadi gurguramu sun kan barnootaati, kan leenjiiti, kan biraati maali jennee ilaaluu qabna. Fi beeksisaa namni sun beeksisarra jira, beeksisa sana immoo eenyutu kaffalaaf? Fakkeenyaaf network marketingii keessatti yaada gurgurta jechuun sababa ati itti himteef namni ati itti himte sun birrii sii kenna miti. Sababa ati itti himteef kaampaaniin sun bu'aa ati argachuu qabdu, riwaardii ati argachuu qabdu sii kenna. Kanaaf immoo maaltu jira jechuudha. Sii kaffalamee dubbatta malee namicha itti dubbatte sana kaffalchiistaa miti. Kanaaf qarshii baastanii waa bitachuudhaaf wanti ani bitu tokko maaltu jira kan jedhu waan sanarraa ilaaluu barbaachisa. Walumaa gala yeroo keessa jirtan hubachuu qabdu, yeroo hattoonni itti onlaayinii kanarra bobba'anii jiran akka ta'e. Egaa waa'een iskaamii waa hedduutu jira. Iskaamiin yaada kee iskaam godhu, qarshii kee iskaam godhu, yeroo kee iskaam godhu waan baay'ee jiru. Kanaaf namni nama gowwoomsu lakkoofsan qabu as keessa. Nuti garuu maal gochuutu nurra jira? Karaa kamtu nu baasaa? Jennee deemuu qabna. Wanti jechuu qabu ammi kun yoo ta'e boodarra yeroo biraa waan biraas walitti dubbachuu dandeenya. Yaadannoodhaaf yeroo kennu fayyaa ta'atii asumaan itti fufuu dandeessan. Galatoon irraa keessan carraa kennuu keessanis yaa'u itti aansuudhaan yaa'u ishuun kun yookaan rakkinni kun rakkinni amma yeroo ammaa baay'atee nama danqaa jiru keessaa tokko dhugaadha. Waa yeroo barbaachisu qabattee dhufteetta karaa kana amma maal jechuu barbaada? Amma gaafa YouTube irra seentee online work or remote work jettee gaafa search gootu millions hojiin daradarame descriptioniin kennanii viidiyoon barsiisu argina. Akkuma inni reef jedhe isa dhugaa addaan baasuun baay'ee si ulfaata. Garuu doolaara hojjettaa waan akkasii jedhu. Amma yeroo baay'ee wanta nama asirra gaafachuu barbaadu yeroo ammaa kana dominate godhaa jirus jira pilaatfoormiin yookaan teknooloojiin biyya keenya pilaatfoormii dominate godhaa jiru jira. Baay'ee isaas beekuu baadhu taayimii kee expand gootee itti dhimmamtee hojjette birrii ni baasta, ni fayyadamtaa, fayyadamaa jiru namoonni baay'ee.
akka Afrikaa kanatti baay'ee fayyadamaaru jiru. Garuu wanti naa galuu dide maalidha wanti kuni tokko promooshinii hojjetaa jira moo dhaabbanni kun. Wantichi kun gara fuulduraatitti riil sooshaal miidiyaa pilaatfoormii ta'ee itti fufuu barbaadeeti moo yookiin ammoo infoormeeshinii daataa addunyaa kana qabatee daataa kana ammoo tarii gara fuulduraatitti itti fayyadamuu karaa faayidaa adda addaatiif yookaan iskaam godhee daataa namaa kana qabate lamin face recognize godhee akka AI fayyadama fuula namaa akkaawuntii tokko yoo wanta akkaawuntii tokko fuula sanii yoo deebite already exist sin jedha fuula see detect godhee AI fayyadama waan ta'eef. Amma daldala kallattii yookaas immoo neetwork maarkeetingiin dhufuudhaaf sababa kan ta'e inni tokkoffaan maalinni oomishaaleen dhiyaatan hunduu foorjidii waan ta'aniif foorjidii dhabamsiisuudhaaf daldalli kallattii jalqaba kan dhufe jechuudha. Kan lammaffaa immoo sababni lammaffaan inni guddaan daldalli kallattii yookaas immoo neetwork maarkeetingiin akka dhufu taasise keessaa inni guddaan qaala'insa gatiiti. Yeroo qaala'insa maallaqaa jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaan tokko chaayinaatti oomishamee qarshii 50 gurgurame anaaf si bira garuu qarshii 5,000 gahaa jira jechuudha. Kanaafuu qarshii 5,000 meeshaa sana dhiisnee yookiin immoo qarshii 4,000 meeshaa biraa bitaa jira jechuudha. Kaampaaniin sun garuu qarshii 50 oomishe jechuudha. Qaala'insi kuni daldalli kallattii yookaan immoo neetwork maarkeetingiin akka uumamu taasisee jira jechuudha. Ka sadaffaa immoo beeksisadha. Oomishni sun gurguramees gurguramuu baatees in miiliyoon TVdhaaf in miiliyoon raadiyoodhaaf kaffalee beeksisa. Erga beeksisee booda anifatti immoo hin binnu oomisha irrattis kasaare beeksisa irrattis kasaare jechuudha. Fakkeenyaaf agarteettoo ta'e yeroo fiilmii ilaallu yeroo maal ilaallu yeroo beeksisni dhufu hundi keenya yoo fincaannu qaba fincaan fincoofnee dhufuuf gadi baanaa jechuudha. Which means beeksisni kun gatiin qabu jennee dhiisnee jirra jechuudha. So kanaaf maal haa ta'uure jennaan maawuz advertisementiin haa hojjetamu. Maawuz advertisementiin maal gatiin isaa rakasa oomishni isaa baay'ee gaariidha namatti tola jedhee obbo Shimallis eegga fayyadamee booda fedha isaatti haa himu fedha isaa immoo fedhu yaadannootti haa himu. Kanaafuu beeksisa afaanii erga oomishni keenya gurguramee booda beeknee haa kenninu. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti isaa dallaalaa jennu ni agartanii dallaalaan eegga mana kireessee boodadha kan koomishinii fudhatu. Erga gurguree boodadha kan koomishinii fudhatu malee siif hin gurgura jedhee dursee koomishinii fudhatu jechuudha. So daldalli kallattii erga oomishni gurguramee booda namichaaf kan dadhabbiisa haa kaffallu kan jedhu dhufe jechuudha. Even daldalli kallattii 10 otoo sii dhufe maal gootaa dhamma. Amma nurra ta'ee malee Ameerikaa keessa otoo deemtee 1000tti kan lakkaa'amutu jira. Akkuma biyya keenya buskuutiin, abooladiin, koshoroon, zayitni, paastaan, mokoroniin jiru. Daldalli kallattii akkanatti diriiree dhufa. Otoo akkanatti sii dhufe akkam gootaa dhamma gaaffiin inni guddaan. So kitaaba sana keessatti maal jedhaa 45 sekondeedha. Daldala kallattii oomisha nyaatamuu qabu yoo jiraate dursiisa galii siin jedha. Sababni isaas ganama ciree nyaatu, guyyaa laaqana nyaatu, galgala irbaata nyaatu, bakka waan feetu ofiddeeyyuu jireenya namaaf barbaachisaa waan ta'eef namni waan sana waan barbaaduuf sana keessa galii sanatu bu'aa siif qabaa siin jedha. Kanaaf ammas oomisha qabatee dhufe sana keessaayyuu oomishni isaa oomisha kamii jetteeyyuu ilaaluu qabdi. Ka lammaffaa compensation plan kan jedhamu jira. Akkaataan inni itti kaffalu. Akkaataan itti kaffalu ana dadhabsiisee ofii sassaaba moo akka dadhabbii kootti naa kaffala anaaf. Ka jedhus ni ilaalta. Kanaaf akka dadhabbii kootti naa kaffala yoo ta'e isan filadhaa jechuudha. Ana dadhabsiisee immoo ofii fayyadamoo ta'e nattaafu jettee biraa deemtaa jechuudha. So kiraateriyaa kana kan ilaalteetu isa kamtu na baasa jettee filattaa. Fayyaataa waan bareedaa nu kaasanii tokkoffaa gaafa sila dubbatanii jirani bar tokkoffaa yeroo keessa jiru kana hubachuun barbaachisaadha waan hojjennu tokkoo fi lammaffaa immoo waan nu baasu hojjennu. Wanti hojjetamu hojiin sirriin baay'een jiraachuu danda'a. Wanti nuuf hojjetamu garuu ani hojjechuu kan hin danda'u garuu kan ogummaa kooti. Dooktar Ayyaanaan nama muuxannoo karaa fagoo qabudha. Oslo Yuunivarsiitii keessa barsiisaa nama ture. Biyya keenya keessatti hojii gaggaarii baay'ee uummata kanaaf hojjechuuf nama yaalee fi achumaanis milkaa'edha. Ammas hojii uummata keenya fayyadu qabatee jira.
Kanaafi wanta qabannee jirru tokkoon qaawwaa itti cufnee miira keenya osoo hin dubbisiisin sila waa dubbadheera booftii dhanna ishee hundumaa yoo tuman waan tokko ittiin fakkaatu. Dandeettii qabnutti bu'uudhaaf karaa nuun irra deemaa jirrutti bu'uudhaaf warra deeman we should be smart. Smartful hin taanu yoo ta'e bofiyyuu iddootti hanqaaqxuun uffatti dhiiroo. Kanaaf wanta lafa kaa'ataa deemnu tokko yoo jabaannee uffachuu dandeenye bor dachaa argachuu dandeenya. Iddoo tokkotti immoo inni lammataan isinitti himu mammaaksa warra keenyaa tokkotu jira. Isa garaa isheeyyuu nan qaaqnee lammata irratti kaakkiftii jedhu. Lafa ofii ishee lafa geessu hin geenyeeti waan isheen hojjetaa jirtu iyyuu waan inni hojjetaa jiru iyyuu meerree fruitful hin taane maalsaa amma immoo gurrarraa nu iyyiti kan jedhan akka jiranis immoo irratti dammaquutu nurra jira hamilee buustoti waan jiraniif jechuudha. Inni sadaffaa waan arraba namaa arraabu yookaan waan asii achi nutti faca'u biqilchuu danda'u nurra hin jiru. Nuun waan nurratti faca'u kamiif iyyuu dhagaa gurraacha ta'uutu nurra jira. Tooftaa ittiin attaaka godhanii achi nama dhaaban keessaa nama fagoo hin eenyu nuyi. Isuma bobaa keenya jalaati. Maaliituma rifeensa mataarra anillee rifeensa hin qabu mataarra kan kodhumeera kan akka Piroofeesar fa'a. Inni mataarra jiru kuni utuu fooliin godhatiin inni bobaa jalaa foolii godhateetu waa odeessa mitiiree jiran. Isa nutti siqee jiru isa kan keenya jenne kana beekuutu nurra jira inni jalqabaa. Isa kan nu cabsus, isa kan nu dabsus, isa maqaa kan nu balleessus, hamma danda'ame immoo isa kan nu gargaarus waan ta'eef. Hin balaaleffannus intimate taanes wal keessa baduun hin barbaachisu. Horiin iyyuu yommuu ilma nama hundumaaf hin ilmamtu warra mucha ishee sirriitti qabuu beekuuf malee warra itti bartee harkarraa nyaatte malee abbaan barbaade bakkeetti dhaabee yoo ilmuu barbaade hin ilmamtu horiin iyyuu. Garraamummaan nu miidhe kaleessaa ammas isin iskaam jettanani within 3 minutes guyyaa tokko warri sheen jedhaman kun jiru isaananaan na gowwomsaniiru. Birrii 4,495 daqiiqaa 3 keessatti xumura godhan jalqaba naa kennanii ammas lammata naa kennanii 20 wayii naa kennanii jarri kun akkamidha jedhee gaafa irratti kaffaluu dorgommii sanaa 4,495 takkaatti xaph na godhan. Ana balleessaan gowwomsituudhaaf kan dhimmise waan ta'eef jedheen calluma jedhee jechuudha. Mana murtiin itti madduun hin qabu kaa. Waldaan itti geessu yookaan mana amantaan itti geessuun hin qabu kaa. Sirnan ittiin gaafadduun hin qabu. Kanaaf calluman jedhee jechuudha. Kan biraan immoo Piroofeesar beeka waan ittiin miidhamne baay'ee isaa in miilees dhabnee teenyarra waan ta'eef har'a garuu dachaa isaanii qabna. Isaan achuma jiru garuu. Achuma jiru isaan. Nuun miilla biyya keessaas qabna, miilla addunyaas qabna, sammuu addunyaas qabna har'a. Hattuun garuu sammuu hattuu qofa qabdi. Hatumtuu qabaatte immoo hattuun kan kajeeltu bakka qabaatteeti immoo. Dura jiraachuu kee hubatta waan ta'eef. Kana qabannee haa adeemnu reelee baay'een isin kabajaa, baay'een isin jaaladhaa. Leenjii kana caaluun akka walitti qabannu assaayimentii ani isinii kennee deemu yoo nuuf danda'ame within a month twice or once leenjii barbaachisuun yoo asumaan cimsinee itti adeemne dhaloota oolchuu dandeenya, biyya keenya oolfachuu dandeenya jedhee yaada. Baay'een isin kabaja. Barsiiftuu Gariibeen tarii waan jettu yoo jiraate. Tole Piroofeesar Carraanaa laattaniif galatooma. Duraan dursee baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Waaqayyoo bara keessan, jireenya keessan, maatii keessan akkuma kana hojii keessan haa eebbisu. Hamma ammaatti wantoota itti gammadaa turan bifa garaagaraatiin namoonni garaagaraa kaasaniiru. Keessumaa immoo xiyyeeffannaadhaan ammas ta'ee gara fuulduraatti kanarratti hojjetamuun qabamuu fi kanarratti hojjechuus qabnu hundi keenya jechuudha. Hojii isa sirrii ta'e kana dhaloonni hojjechuu osoo barbaadanuu
gola keessa jiran ammayyuu fedha soo qaban kan dhokataniiran baay'eetu jira. Isaan kan ammoo gara hojii kanatti akkamitti fiduun barbaachisaadha. Sodaa isaan qaban kan ammoo akkamitti keessa isaaniitii balleessuu qabna. Wanti jedhamu xiyyeeffannaadhaan osoo irratti hojjetame gaariidha. Anumaaf mijatee dhufe kun jedhee gammachuudhaan itti galee hamma yoonaatti muuxannoo guddaa argadheera isaanirraa barumsa gurguddaa argadheera. At least levelii tokkorraa gara levelii isa kan biraatti sadarkaa darbuurra ga'eera nama. Leenjii isaan ammaatti nuun laatanii fi pilaatfoormiin karaa hojiin onlaayinii kun isa kamtu isa sirrii fi isa kamtu isa sirrii hin taane isa jedhamu irratti barumsa isaan achi as nu barsiisan irratti muuxannoowwan hedduu horadheera. Torbaan tokkodha Profeesar kan nuti wal qunnamne. Torbaan tokkoyyuu miti ana guyyaa 3 keessatti waan baay'ee argadheera isaanirraa. Innaa sodaa guddaa kana keessa ajjeesee isaaniin argachuu kooti dhimma jedhuuf kara kana deeme warra karaa dogoggoraarra jiraniin karaa sirriitti deebi'aa yoo jedhan egaa ammallee akkuma gochaa jirtan kana isin itti fufaatii godhaa. Akka namaatti namarraa hin argattu saba keessanirraas hin argattu kaan immoo waaqayyoof dhiisna mitiire beekamaadha waan ta'eef. Maaliif namni tokko waan facaase waan gaarii tokko facaase taanaan sadarkaatti argatu qaba waan ta'eef hin argattu. Osoo arganuu immoo didanii ammas karaa sirrii irra hin taane deemu taanaan up to them. Kanumaadha filannoon jiru wanti godhamu kan biraan hin jiru. Ammaaf yaanni an qabu kanaadha. Xiyyeeffannaadhaan dhaloota irratti akka hojjennu wajjin abdiin qabaa. Baay'ee gammaddoodha naaf ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuun jaalladha. Barumsa guddaan argadhee fedhaanilee guddoo galatoomii Shimallisiis akkasuma namoonni dubbachaa turtanii barumsa guddaa waan baay'ee irraa argachuu jirra. Ispeeshaalii irra barumsa guddaa argadhe jedhee yaada. Anis gama kootiin onlaayinii hojjechuu waan baay'ee yaayaalaa ture. Mooraa ammas kaariftoo karreensi irraa yaayyaaluma jira. Warra kaawwanillee yaayyaallee miidhamnillee waan nurra ga'ee jira. Namoota baay'eellee infoo qabaa miidhama guddaa jira. Namoonni baay'een ka yaadaan miidhaman ka qarshiin miidhaman haga of miidhullee ga'anii jiranii. Moor qabxiillee sila isa samtu sirriidha yaada jedhu sila kaasuu fi yaayyaaltanii yaadota bareedaadha. Pilaatfoormii kamtu sirrii irra jira. Karaalee ittiin adda baasuu dandeenyu qabxiilee nu kennitu sunni qabxiilee bareedaadha. Moor sila nuti amma akka sabatti osoo gara onlaayinii kana hojii gara onlaayinii kana dhufan bareedaadha. Maayinaan hojiin amma kallattiin hojjetamu kun agasii jireenya namaa jijjiiruu keessa gahee guddaa qabu. Isin warri hubannaa kanarra qabdan uduu karaa sheeppi gara karaa sirrii kana pilaatfoormoota sirrii akkamitti akka argachuu dandeenyu yaada jedhu wanti kun hamilee qaba. Leenjii akkanaasuutti nu deebitanis kallattii silaa gara fuulduraas akkam hojjechuu dandeenya. Moor ammoo wal amanamummaan yoo dhufaa deemu waliinis hojjechuun hin danda'ama. Biizinesii qabdanis yoo jiraate gama keessaniinis rakkoon qabu biizinesii kana waliin hojjannaa yoo jedhame ammeenya hin qabu. Namni fedhii qabu si waliin hojjechuu danda'a. Kanaaf ayyaanni kiyya galatooma qabeenya guddaadha. Waaqayyo baga isin nuuf kenne. Namoota akkanaa qabaataniitu kallattii nama kaa'u. Nama hubannaa akkanaa osoo hin qabne tokkoyii keessa seenee miidhameen biraa deebi'e achi asammoon sodaadha. Onlaayinii jalqabuun sodaadha. Inni hubanne osoo hin hubatin ariifadheetu birriin barbaada waan ta'eef itti galee miidhame. Kanaaf bareedaadha namnillee hubannoo guddaa irraa argata. Galatooma. Eebbifama carraa biraalee nuu kenna. Kallattii silaa gara fuulduraa deemuu dandeenyus osoo nuu keettaniin jedha galatooma. Hayyee dhumarratti obbo Shimallis yaada cuunfaa nuu kaa'anii nagaa isinitti dhaammadhee isin geggeessaa obsitanii yeroo keessa yeroo boqonnaa keessanii nuu laattanii yaada bilchaataa nuu kaasuudhaan nu bira dhaabachuu keessaniif hunda keessan kabaja guddaa isinii qabna. Tarii wanti ani godhe yoo jiraate walitti isin fiduu irraa kana fi waan haaraa wanti hojjedhe hin jiru. Yaadi guddaan hunda keessan keessa jira. Hundi keessa yoo dubbattan waanuma nu cimsu nu jabeessudha. Obbo Shimeen immoo dhugaa dubbachuuf nama barbaadamaa nama kaampaaniilee adda addaa keessa hojjetu dhimma biizineesii duukaa wal qabatu konsaaltii gochaa leenjii adda addaa kennuudhaan namoota tajaajilaa jiru nama akkasii argachuun salphaa hin turre.
Ayyee gaani waan hin jedhuun qabu guddaa galatoomaa laphee kotuna jiidhe keessumaa gariibee fi yaadni Dooktar Kaasanis namoonni dubbatan hunduu yaadni isaan kaasan hundi yaada laphee namaa tuqudha. Yaada onnee namatti horudha. Hin hojjenna isa dhugaa muuxannoo kanaan wanna guddaa tokko dhuumuullee waan dandeenyuu fi guddaa galatoomaa waan dhaggeeffataniif naaf jiraadha. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Dhugaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabadaa. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Dhugaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabadaa. Daawwitiin hawaasaa barsiiftota keenyaa bu'aalee barnootaa jabeessinee himnaa burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonnaa. Barsiisa barumsa Karaayyuu hawaasaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Dhugaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabadaa. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Dhugaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabadaa. Jamaa keessaas baadiyyaa magaalaa isaanii barnootaan ijoollee tajaajila. Haniif hin eelannee sammuu daa'immanii hiriiree beekumsaa keessa unkuranii ayaadaalchisanii. Barsiisa barumsa Karaayyuu hawaasaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Dhugaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabadaa. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Dhugaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabadaa. Eegatti qajeelchuu haadha abbaan dallee diimataa dootataa maqaan kaafnu ijoollee nu barsiisaa jennee isaanii ergina ijoollee nurraa tuman jennee maqoo manna ayaarraa eegganna. Barsiisa barumsa Karaayyuu hawaasaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa.